Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hilmaan Oromoo nagaan tiyya bakka jirtanutti isin haa geessu. Egaa akkuma beekamu an Gaaddisa Odaa yookiin Jaabir Ahmadi har'aan tana wanti qabadhee isiniif dhiyaadhe akkaataa barruu garagaraa istaayilii garagaraatiin fakkeenyaaf haala alaabaatiin barruu haala miidhagaa ta'een itti barreessuu dandeenyu. Namoonni garagaraa fakkii alaabaa sanaanii laaptooppiidhaan yookiin kompiitaraan barreeffamaa jettanii karaa miseenjeriitiin namoonni hedduu na gaafatanii lakkii laaptooppii miti kompiitarumaan barreeffamuu danda'a jedhee qabadhee moobaayilumaan barreessuu dandeessan isa jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa aappiidha kan isin fayyadamtanu. Aappii sana buufachuudhaaf Play Store keessan keessa seentanii Pixelab jettanii haala kanaan barreessitanii ni buufattu jechuudha. Aappii isa jalqabaa kana jechuudha. Pixelab text isa jedhu kana ni buufattu. Amma waan buufadhee jiruuf jechuudha. Seenee isin agarsiisa jechuudha. Egaa erga buufattanii Play Store keessaa buufattanii fuula mobaayila keessan irratti gadi bu'ee ni seentu jechuudha haala kanaan. Hogguu seentanii halluu garagaraa isinii fida. Fakkeenyaaf haala barreeffamatti barreessitan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Yoo feetanis backgroundii jalatti barreessuu feetan yoo qabaattan of biraa haala kanaan seentanii image bakka jedhu kana seentanii image fuutanii jala galfachuudhaan ni dandeessu jechuudha. Yoo hin feene immoo asii backgroundii mataa isaa waan inni qabuuf asirratti illee backgroundii hedduu qaba. Asirraa buufattanii kan feetanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Waan isa jalqabaa kanaa fayyadamu erga asirratti jechuudha. Bakka new text jedhu kana tuqee jechuudha. Qubee A kana irratti tuqa jalqaba. Erga tuqee booda edit bakka jettu kana tuqa jechuudha. Sanaan hin balleessa jechuudha. New text isa jedhu kana balleesse waan hin fedhe barreessa Jaabir. Erga barreessee booda maqaatti erga barreessee yookiin isin waan feetan barreessuu ni dandeessu. Sana booda qubecha haala kanaan waa'ee barruu kanaa adda hedduutu jira jechuudha. Waa'ee kooppii gochuu walirraa butuu waa hedduutu jira. Garuu asitti saayizii isaa dabaluudhaaf saayizii isaa xiqqoo haala kanaan saffi godha jechuudha. Erga godhee booda ammallee qubechuma bakkuma sanatti deebi'a. Fakkii bakka kanarratti nu rukutaa sana booda bakka galariitii yaaniin seena jechuudha. Haalatti nan galariitii yaaniin seena jechuudha. San booda bakka alaabaa keessaa qabu deemee alaabicha ni fuudha jechuudha. Alaabicha haala kanaan irra godhadha jechuudha. Ni agartu. Alaabicha erga irra godhee booda as harkisee qubee garagaraa jira. Qubecha dabsuu haala kanaan qubecha gama feetanitti jajallisuu haala kanaan ni jira. Isin garuu angaruu waan dabsuun feeneef jechuudha. Ammas bifa istaayilii qubee jechuudha. Haala kanaan qubeelee garagaraatu jira. Fakkeenyaaf qubee isa kanaa fayyadamu. Haala kanaan halluulee garagaraa jechuudha. Asirratti immoo asirratti bakka qubeen baa jiru kanarratti qubecha jala sararuu jira. Asirratti gama tokkotti jal'isuu jira. Ammoo yoo irraa balleessuu feetanis haala kanaan irraa balleessuu jechuudha. Right goona. Erga sana booda asirratti qubee A baa caa bakka jedhu kanarratti qubecha gama tokkotti jajallisuu. Fakkeenyaaf suuraa keessan jala keessanii haala kanatti itti uwwisuu jechuudha. Suuraa keessan itti uwwisuu haala kanaan itti uwwisuutu jira jechuudha. Kan kanarraa hafe asirratti haala kanaan backgroundii isa barreeffamni jalatti barraa'e halluuree feetanitti jiru jechuudha. Halluu isaa jechuudha. Haala kanaan jalaa balleessuu itti waa hedduu qaba jechuudha aappiin kun waan hin feeneefu. Kana keessaa wanti isinitti immoo asirratti CD bakka jedhu kanarratti qubee lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 3 fi D kan of biraa qabu kana irratti jechuudha. Ogguur kunne asirratti waan bareedaa haala asirratti jechuudha. Qubecha furdisa jechuudha. Haala kanaan qubecha furdisu haga feetan qubecha haala kanaan furdisu. Asirratti kalar bakka jedhu jira. Kalarii seentanii kalarii feetan irra gochuu waa hedduu qaba jechuudha. Haala kanaan isa kana asumatti xumuru suuraa takka as jala galchuudhaaf haala kamitti galchina isa jedhu bakka tikistiidha jechuudha. Kun hundinuu waa'ee tikisticha qajeelchuu barruu kana qajeelchuu ilaallata jechuudha. Wanti dalgatta agartan kun martinuu jechuudha. Isin sisteemii feetan itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa sana booda bakka qubee akka 0 qabu kanarratti erga turkunna asirratti bakka import bakka jedhu kanarratti nurkunna. Gama galarii keenyaan nu qa'a jechuudha innis. As keessaa suuraa jala gochuu feene fakkeenyaaf suuruma kanaa fuudhu. Erga fuudhee booda suuricha haala kanaan ni godha. Saayizii bakka hin fedhetti haala kanaan qajeelcha jechuudha. Erga fuudhee booda haala kanaan irratti rukuta.
egaa haala kanaan nu dhufee jira. Barruulee fedhe as cinaa kanatti barruulee haala halluu garaagaraatiin barreessuu ni danda'a. Fakkeenyaaf fakkeenya waan isin agarsiisaa jiru. Amma tun duraan waa'ee tikistii ilaallata. Asirratti waa'ee tikistii ilaallata jechuudha. Garuu bakka imeejii kanatti hogguu rukunnee as rukunne waa'ee imeejii kanaaf qajeelchuu ilaallata. Kun martinuu jechuudha. Waa'ee imeejicha qajeelchuu fakkeenyaaf asitti saayizii isaa jechuudha wal fakkeessuudhaaf haala kanaan jechuudha. Haala kanaan xiqqoo qal'isnu haala kanaan qajeelchuu jechuudha. Haala kana goone akkana goone ofeen immoo tikistii kana goone xiyye tikisticha gaditti uffifna jechuudha. Barruu isa kana gaditti uffisuu illee ni dandeenya haala kanaan dhiifama. Asirratti rukunne barrucha gaditti uffisuu jechuudha haala kanaan. Asirratti barrucha haala kanatti uffisuufaan ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan ni dandeenya. Asirratti aappiin kun waan maraafuu waan hedduu qaba. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Haala kanaan achi suuricha kana gama tokkotti jal'isuufaan jechuudha. Haala hedduu qaba jechuudha. Sisteemii hedduu akka fayyadamu aappiin kun baay'ee takka bareedaadha. Kanaafuu an fakkeenya waan isinitti agarsiisaa jiruuf jechuudha. Akkamitti seefii godhanna jechuun kan keessa waan oolu miti. Asirratti bakka seef jettu bakka sheerii kana ni qaba. Sheerii irratti hogguu rukuttanii asirratti seeftuu galar bakka jedhu kanarratti nu rukuttu. Kallattumaan gama galarii keetiin seenee jira jechuudha. Amma galarii kiyya keessa seenee jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu hiriyoottan tiyyaa. Baay'ee takka miidhagaa aappiin kun alaabaa Oromoo faaya alaabaa Oromoo hundaan kan barreessuu danda'udha jechuudha. Waan feetanii isin barreessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf Jaabir Ahmad kun hogguu jallatu faaya nu irra keenya sanaa wajjin hin dhufu. Fakkeenyaaf kana hamma haala kanatti asirratti ni dhufa. Zeeroo irra hogguu goone faaya alaabaa Oromoos ta'e faaya garaagaraa asirra yoo goone sirrii ta'uu qaba jechuudha. Yoo sirrate malee yoo dabe hin dhufu jechuudha. Egaa hiriyoottan tiyya aappiin har'a qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Sagantaa tiyya kan itti aanutti waan biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Akka irraa fayyadamtanu abdiin qaba jechuudha. Irraa fayyadamaa isiniin jedha, isin jaalladha, isin kabajaa, baay'ee nagaan naaf jiraadha. Injifannoon kan uummata Oromooti.